Barani qabu maali na taate. Manatti nagaabsi akaan ishii godhu naabe. Hootu awoo egaa daawwattoota keenya sagantaan arrantanaa sagantaa qormaata jaalalaa gama yuutuubaatiin isinii eegallee jirra. Kompaartii takkaffaadha. Amman tana dhaabbannee nama qormaatuuf deemnu san eegu jirra. Namni qormaataaf dhiyaachuu jiru san dhufu jira waan ta'eef jechuudha. Arrantana namoota san akka duraanii gama tiktaakaatiin gaaffii takka osoo hin gaafanne akkanumaan kallattumaan kana dawwalaa seennee jaalallee isaa qoruuf turre san amma maal goona seetan dirqama namni san gizee nu biratti argame dhaabbannee nama san wajjin jechuudha gaaffiilee takka goonee waan jechuudha isa dhaga'amu miira isaa ibsatee san booda karaa nama sanii dawwalu dabarraan isiniin ja'a. Kanaafuu hundi keessanuu hanga xumuraatti akka nu wajji turtan isiniin jecha video kana laala haga xumuraatti isiniin jecha copy link share godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Kallattumaan gara nama sanitti egaa huno namni qormaata irratti isinii dhiheessinee akkuma beektan jechuudha ammaan dura qormaata kufee ture. Arrantana garuu jijjiiree jaalallee biraatii wajjin waliin baheetiin jira. Arra ta duriin adda ja'a baga nagaan nu biratti argamtu siin jenna. Baga nagaan walumaanoo sitti argamneen siin ja'a. Okay, akkuma beekamu gaa akkuma guyyaa dhiyoo turree sagantaan qormaata jaalalaati. Amma hoo akkamimme? Amma alhamdulillah akka bareedaa irraan jira kaddeetiin jira. Ayyee. Bareeda. Okay. Amma gaa jaalalleeti haariya ta'amma eegalti tana. Ati jaalate moo isis jaalate? Anis jaalallee isinis na jaalate nu lamaan wal jaalanne. Akkasi? Eewwa. Hayyee guyyaa jalqaba jechuudha wal agartan ati dubbise moo isis dubbise? Kaaje guyyaa jalqaba wal agarru anumaa dura dubbise. Sumaa dura dubbise? Eewwa anumaa dura dubbise. Onlaayinaan immoo lafaani ka wal arkuu dandeessu? Lafumatti. Lafatti? Eewwa lafatti wal agarru. Egaa wal agartan booda jechuudha. Miirri jechuudha jaalalaa isin jidduutti cimee jira moo hariiroon keessan akkam? Cimee jira baay'ee cime baay'ee. Baay'ee cimee jira. Hayyee jaalalleen taamman tanaatuun qormaata jaalalaa kana yoo hafuftu ta'e maal goota? Yoo hafuftu ta'e kaatana afaan dhiisu taan dhiisee moo? Tanan dhiisu sana. Maal gootami? Waan godhate muratu. Niin tuma. Ni tumta. Okay, yoo qormaata dabarte hoo sixootaan ati siidhaaf geessitu yookaan kannaan takka bakka gammachuu ta'e tana ibsachuudhaaf mee maal haa ta'u jennee yaadna? Waan ajaa'ibaa guyyaa isa wajjin irra geenya waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Eewwa. Egaa daawwattoota keenya jechuudha jaalalleen haariin inni amma eegalee qoruudhaaf na biratti argame tuni akkuma beektan sani qormaata kana ni kuftii fi ni dabartii waliin laallaa nu faana tura. عندنا لنوم كان الناس أنباهم كربو كان بس Sagalee waamichaa dhageessan kana mallattoo urjii fi lakkoofsa 9 tuquun. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Akkam nagaa? Qindeessaan jaamaa qophii qormaata jaalalaa irraa si dawwalamu jira. Akkami gaaffii nuti si gaafannu deebisuuf fayyadamtuudha? Eewwa. Okay. Nama takka kasiin jaaladhaa juuta kaatu as qaamaan na biratti argama? Ati biramu? Ana biratti. Hayyee. Akkami itti gama keetiin jaalallee ni qabdaa? Barani qabu maali na taate. Si farko osoo hin ta'in nama takka gaa'elluun si jaalataan si jaalachuudhaaf na biratti argamee jira. No, ani qabu kana barbaadde samu. Akkasi? Garuu namni kun akka malee bakka nama si jaalatu tokko. Barani qabu. Okay, hayyee mee innis na bira jiraati dubbisime. Ayyaa tisa kan naqaade taraa duraa tisa kan naqoote amma isa kan naqaade. Tambasa tumato? Beeku sabaata kana oqiyyaa na raadis. Fiidoo tanaas akka bidillekkifne haa. Amma bidillekkeen sabaataan akkanaan jiru. Qoyiga. Maali kaltiin akkana? Tana ati irraa fixadheetiin jira. Bakka gaan akkasiin seegizaa namni yookaan manna qaate bakka jaalalaa dhiisuudhaan bakka ani dhiisu. Fi fiidoo kana gallakkisin. Fiidoo kana gallakkistee anaaf itti likki wallolu. Dhugaan sii mammaan. Ayi dubo sanii furee
manatti na gaafse akkaan ishii godhu naa beeku. Hootu gaa bakka mana hookaa mana dhaquudhaaf itu wanni jaamu jirtu hootu awoo silaara dhageessee gaariidha marga hootu nurraa hootu dhiisee amma hoogaa Dhufu akka yaala. Fiidoo tanaatummaa gadi lakkisinaa. bakka anumaa Gadi lakkisinaa ammoo gadi lakkisinaa. guys akkuma gartaan kana kun jechuudha kuteen harka kara manaati akka kana dhaquuf gaani laallaa firraa jajjabaanneetuma jechuudha jala deemna angaruu yeroo lama nama ta'uun tun akka malee ulfaatti kanaafuu ijoolleen teenya please jaalala walitti taphachuu dhiisaadha jaalala takkaa fi takka bakka waliif amanama jireenya gaarii waliin jiraadha wajji dabarsa isiniin jenna viidiyoo kana haga dhumaatti warri dhuftanii ilaaltan galatoomaa isiniin jenna chaanala kana subscribe godhuun dagatinaadha garuu hedduu takka wanni nama cabsa